Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM yookaan Oro Construction in the Marketing YouTube nageenya keessan badhaadhaan nuti nagaa jirra alhamdulillah. Egaa guyyaa har'aasii akkuma kana dura baratame meeshaalee Itoophiyaa keessatti argamu tokko gatii isaa wajjin iddootti argamuu fi akkasumas immoo kwalitiin isaa maal akka fakkaatu qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Kanaaf gaafii keessan irratti hundaa'eeti meeshaalee yeroo baay'ee nagaafataa turtanii kanaaf gatii yeroo kana gatii bara kana gatii ji'a kana keessa maaliin akka jiru gatii isaa tokko isaatiin isin biraan gaa jechuudha. Innis maalidha hojjettan Arabiyaan Majlisii biyya keenya keessatti gatiin isaa meeqa akka ta'e meeqaan akka argamu meeqaan akka gurguramu isin biraan gaa. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerra kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudha. YouTube chaanaalii keenya faana bu'aatii wantoota nuti yerootti gadhiifnu hordofaa irraa fayyadamaa isin jenna. Warroonni kana dura miseensa keenya taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Kanaaf waan baay'ee asirraa fayyadamtu waan baay'ee waliin hojjechuuf deemna. Kanaaf gaafis yoo qabaattan gara keessaatiinis ta'e gara lakkoofsa bilbila keenya isin kennineetiin dhuftanii yoo gaafatan gaafii keessan isin deebisuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kallattimaan odeeffannoo meeshaa kana qabadhee isin dhufee isin biraan gaha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofa. Viidicha haga xumuraa yoo hordoftan odeeffannoo hedduu asirraa argattanii. Kanaaf Arabiyaan Majlisicha kana amma gosa 15 olii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Kanaaf tokko isaatiin gatii isaa isin biraan gaha. Eessatti argachuu akka dandeettanii fi lakkoofsa bilbilaa ittiin argachuu dandeettanis isin kenna. Lakkoofsa bilbilaa kana yoo bilbiltan guutumaan guututti Arabiyaan Majlisii gosa 15 olii kana keessaa kan isin filattan manatti isin geessuu ni danda'an jechuudha. Kana qofa osoo hin taane hamma barbaadan bitachuu dandeettanii meetira 6 irraa kaasee hamma meetira 12 meetira 6 meetira 8 fi meetira 12 gatii isaa isin biraan gaha jechuudha. Kophaa isaatiitti baasee fi meetira 4 meetira 5 bitachuu yoo barbaadan bitachuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf Arabiyaan Majlisii haalli isaa bitachuudhaaf isin mijaa'ee fi akka humna keessaniitti bitachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Egaa kanaaf akkuma jalqabarratti isin kaasuuf jaaletti Arabiyaan Majlisii kana tokko isaa gatii isaa isin biraan gaha jechuudha. Jalqabarratti kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun Arabiyaan Majlisii ajaa'ibaati bareeda jechaadha. Dheerinni isaa hamma meetira 12tti gurguramuu danda'a. Isaa gadis bitachuu dandeettan jechaadha. Inni amma argaa jirtan kun meetirri tokko qarshii 4950 bitachuu dandeettan yookaan immoo kanaan hirreeddanii hamma meetira bitachuu barbaadanii bitachuu dandeettan jechaadha. Meetirri tokko qarshii 4950 jechaadha. Bifuma kanaanii Arabiyaan Majlisii dhuma kana meetira 6 bitachuu barbaadan qarshii 29 fi 700 qopheessinan meetira 6 isaa bitachuu dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatu meetira 8 Arabiyaan Majlisii kana barbaadan ta'e qarshii 39 fi 600 bitachuu dandeettani. Egaa haaluma isa fakkaatuun ammas bira darbuudhaan Arabiyaan Majlisii kana qarshii meetira 12 yookaan immoo guutuu isaa qarshii 59 fi 400 bitachuu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf gosa kanaan gosa sadiin kanaan gatiin isaa kan taa'ame. Kanaaf kana keessaa filattanii hamma bitachuu dandeettanii hamma qarshiin keessan isin gahu filattanii bitachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf irkanni isaa fi irkanni xixiqqaan jala jiran kanneen hunduma isaa wajjin kan gurguramu jechuudha. Egaa waa'ee isa kana hangana yoo jenne kan itti aanu kunis Arabiyaan Majlisii baay'ee tokko bareeda. Isa kana bitachuu barbaadan meetirri tokko akkuma isa kana jecha gatii isaa wal fakkaata qarshii 4950 bitachuu dandeettan meetira tokko isaa meetira 2 kanaan irreeddanii meetira 2 barbaadan meetira 3 4 yoo barbaadanis kanaan irreeddanii bitachuu ni dandeettan jechaadha. Meetirri tokko herrega qarshii 4950tiin gurgurama jechaadha. Kanaaf meetira 6 yoo barbaadan qarshii 29,700 meetira 8 yoo barbaadan qarshii 39,000 fi 600 meetira 12 yookaan guutuu isaa barbaadan qarshii 59 fi 400 jechaadha. Kanaaf wanti Arabiyaan Majlisii yookaan immoo farnichara kan adda isa taasisu Arabiyaan Majlisii hundumayyuu magaraajaa isa fakkaatu wajjin bitachuu dandeettan. Magaraajaa isa fakkaatu keessa isaatti argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf yoo haalli namajaa isas yeroo itti aanu isiniif dhiyeessa. Kanaaf magaraajaa isa barbaadan isas argachuu dandeettan. Minxaafota lafarraa kan amma akka Arabiyaan Majlisii kanarratti argaa jirtani kan isaa wal fakkaatu kanas argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf meeshaalee hedduu achi keessa argachuu dandeettan. Kanaaf iddoo inni itti argamus gara booda irratti isin biraan gaha jechaadha. Itti aansuun kan amma asirratti argaa jirtan kunis gosa biraati jechaadha. Arabiyaan Majlisii kana meetira tokko herrega qarshii 2950tiin bitachuu dandeettan jechaadha. Isa kana ta'e meetira 6 yoo barbaadan qarshii 17,000 fi 700 bitachuu dandeettan jechaadha. Isa amma suuraa irratti argaa jirtan kana haaluma isa fakkaatuun meetira 8 barbaadan yoo ta'e meetira 8 qarshii 23 fi 600 dhufa jechaadha. Walumaa galatti guutuutti meetira 12 guutuu isaa bitachuu barbaadan meetira 12 ol waan hin jirreef jechaadha. Meetira 12 guutuu isaa barbaadan qarshii 35,000 fi 400 qopheessinan Arabiyaan Majlisii kana bitattanii itti fayyadamu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareeda meeshaa filatamaadha.
وفي ساعات نيتك وجتني كان باسن جاچرا كان فجاجاني سوجتاچو ني دنديتني چرقي بربادنيس چرقينيس اكاتا تفلتن جروانته چرقي غبارسني وفي فمو وفي كيساني فلتني هوجي سيفچو ني دنديتن جاچرا اجاجرا كان اكاجامي اكاتامي كانت سكن متر كل لما هم بربادن تن كوم سدم شني في دبفر قبيسنان بيتچو ني دنديتن جاچرا ايغا حالو ما سفاكاتون كان اما سورا رترغاجتن كونس عربيا مجلس غو سبراتي لفا سار من طافي افهم اركات ساقوفاتو جرا جاچرا انما مرغاجتن كون غوتون سا متر كل لما كان هم برباد يوت قرشي كوم سدمان bitachuu ni dandeettan jechaadha kana hin barbaadan taanaan mitira jaha isa barbaadan yookaan walakkaa kana yoo barbaadan qarshii 15,000 bitachuu dandeettan jechaadha isa kana bitachuu barbaadan mitiri tokko herreega qarshii 2,500tiin bitachuu dandeettan jechaadha kanaaf 2,500 yoo herreedan mitiri jaha qarshii 15,000 bitachuu ni dandeettan mitira 8 qarshii 20 fi mitira 12 qarshii 30 bitachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareedaa isaas akkuma jalqaba rasanii kaase carqii kan barbaadan filatanii hojjisiisuu ni dandeettan jechaadha jala keessanii kanaaf akka jiru kanatti si hubatettan maggaarajaa isaas akkuma duuba irratti suuraa irratti argaa jirtan kana filatanii ofii keessanii kan isa fakkaatu waliin bitachuu ni dandeettan jechaadha egaa haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis meeshaa baay'ee tokko bareedaadha kanaaf isa kana akka margaa jirtan kana mitira tokko herreega qarshii 4,000 fi 200tiin jechaadha kanaaf mitira tokko kana kan isinii baasee fi mitira lama barbaadu dandeettani mitira 3 mitira 5 mitira 7 akkas barbaadu dandeetta waan ta'eef herreega mitira tokko kana mitira tokko fakkeenyaaf qarshii 4,000 fi 200 ta'e mitira lama kana kanaan baay'iftanii qarshii 8,000 fi 400 bitachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf isaan ammaatti kan ittiin gurguran mitira 6 mitira 8 fi mitira 12 jechaadha kanaaf isa kana mitira tokko qarshii 4,000 fi 200 ta'u mitira 6 isaa yookaan immoo walakkaa arabiyaa majlisii kana bitachuu barbaadan qarshii 25,000 fi 200 qopheessina haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettan mana keessan ittiin bareechuuf jireenya keessan guyyaa keessa itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha haaluma fakkaatuun arabiyaa majlisii kana ta'e mitira 8 bitachuu barbaadan qarshii 33,600 mitira 12 guutuu isaa bitachuu yoo barbaadan qarshii 50,000 fi 400 jechaadha yeroo baay'ee guutuu isaa bitataa namnis isinis guutuu isaa bitachuu barbaadan ta'a kanaaf warri gurgurus baay'inaan farnichara hedduu keessatti yookaan mana gurgurtaa arabiyaa majlisii kana keessatti mitira 12 fi mitira 6 gurgurama jecha guutuu isaa walakkaa jedhamee akkas gurgurama kanaaf isa kana walakkaa isaa barbaadan qarshii 25,000 dhibbalama guutuu isaan barbaadan yookaan mitira 12 barbaadan taana qarshii 50,000 fi 400 qopheessinan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha haaluma isa fakkaatuun kunis arabiyaan majlisii moodela haarawaa baay'ee tokko bareeda jechaadha minxaafa lafarra jiru kana kan isa fakkaatu akka kanatti filattanii waliin bitachuu fi kana bifa kanaan alas barbaadanii yookaan immoo filattanii bitachuu akkasuma maggaarajaa isaas kan isa fakkaatu filattanii bitachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareeda isa kana bitachuu barbaadan mitirri tokko qarshii 2,500 gurgurama jechaadha herreega sanaan gurgurama mitira 12 mitira 6 barbaadan qarshii 15,000 mitira 8 qarshii 20,000 fi mitira 12 qarshii 30,000 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha meeshaa baay'ee tokko bareeda akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jechaadha diizaayinii kana ta'e halluu biraatiinis halluu bifa magariisa bifa keelloon bifa garaagaraatiin diimaas bitachuu yookaan immoo filachuu ni dandeettan jechaadha isin gama keessaniin kanaaf inni kun qarshii kanaan qarshii 30,000 guutuun isaa walakkaan isaa qarshii 6,000 gurgurama jechaadha haaluma isa fakkaatuun inni amma argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareeda arabiyaa majlisii lafarras dheerina hedduu kan hin qabne sadarkaa lama kan qabu jechaadha kan isaas akkuma argaa jirtan halluu lama koffifamee fi baay'ee tokko bareedaa kan ta'e jechaadha isa kana bitachuu barbaadan mitira tokko qarshii 4,950 herreegameetiin kan gurguramu jechaadha isa kana walakkaa isaa walakkaa arabiyaa majlisii yookaan mitira 6 yoo barbaadan qarshii 29,700 dhufu yookaan immoo qarshii kanaan bitachuu dandeettan jechaadha isa irra darbee mitira 8 barbaadan yoo ta'e qarshii 39,600 ta'u guutuu isaa mitira 12 bitachuu barbaadan qarshii 59,400 qopheessinan bitachuu ni dandeettan jechaadha qarshii kana kafaltan gatiin fe'iinsa isaa manuma isinii geessamu ni danda'ama jechaadha kanaaf magaalaawwan sadarkaa guddinarra jiran isinii geessuu ni danda'ama kanaaf iddoo isin jiru dhaxxanii bitachuu fi filattanii ajajaan dalaksiifachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf arabiyaan majlisiin amma suuraa irratti argaa jirtan kun guutuun isaa qarshii 59,400 ta'u walakkaan isaa qarshii 29,700 bitachuu ni dandeettan jechaadha haaluma isa fakkaatu kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda arabiyaan majlisii kana minxaafa isa fakkaatu waliin maggaarajaa isa fakkaatu waliin bitachuu ni dandeettan jechaadha inni kun akka argaa jirtan kanatti kan irra taa'amu qabu lafa isaa irra minxaafame isa irra taa'ame hirkannaa isaa qofa jechaadha isa kana bitachuu barbaadan herreega mitira tokko qarshii 2,500tiin bitachuu ni dandeettan jechaadha kanaaf walakkaa isaa yookaan mitira 6 isaa qarshii 15,000 fi guutuu isaa qarshii 30,000 kana lamaanuu hin barbaadan mitira 8 barbaadan yoo ta'e qarshii 20,000 qopheessinan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha meeshaa baay'ee tokko bareeda diizaayina haarawaa fi carqiin isaa furdina hedduu kan qabu jechaadha
kanaaf gatii kanaan bitachuu ni dandeettani. Haaluma isa fakkaatuun kunis Arabiyaan Majlisii baay'ee tokko bareedaa kan margaa jettan kana minxaafii isa fakkaatu waliin kan taa'amee fi magaraajaan isaas kan isa fakkaatu jechaadha. Akkanattis bitachuu ni dandeettan gatii yookaan immoo qarshii dabalataa dabaltanii kan magaraajaa fi kan minxaafii jechaadha. Kanaaf Arabiyaan Majlisii gatii isaa isin biraan yoo ga'e meetira tokko herreega qarshii 4,950tiin gurgurama jechaadha. Haala kanaan meetira 12 yookaan immoo guutuu isaa barbaadan qarshii 59,400 yoo ta'u walakkaan isaa qarshii 29,700 ta'a jecha meetirri 6. Meetira 8 bitachuu barbaadan qarshii 39,600 bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareeda bitadhaa itti fayyadama isin jira. Egaa kunis kan amma suuraa irratti argaa jirtan Arabiyaan Majlisii gosa biraati. Isa kana bitachuu barbaadan meetirri tokko herreega qarshii 2,200tiin herreeddanii bitachuu ni dandeettan jechaadha. Guutuun isaa qarshii 26,400 yoo ta'u walakkaan isaa qarshii 13,200 gurgurama jechaadha. Qarshii 17,600 yoo kafaltan meetira 8 dabaltanii bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf walumaa galatti Arabiyaan Majlisii kana guutuu isaa hin barbaadan taanaan qarshii 26,400 gurgurama jechaadha. Egaa kunis kan amma asirratti argaa jirtan Arabiyaan Majlisii gosa biraati. Inni kun herreega qarshii 4,200 gurgurama jechaadha. Meetirri takka qarshii 4,200 guutuun isaa qarshii 50,400 yoo ta'u walakkaa isaa qarshii 25,200 bitachuu ni dandeettan jechaadha. Meetira 6 fi meetira 8 meetira 12 barbaadan taanaan meetira 8 isaa dheerina madaalawaa kan qabu dhiirri isa giddu galeessa kan kan xiqqaa fi guddaas hin taane meetira 8 bitachuu barbaadan qarshii 33,600 bitachuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kunis Arabiyaan Majlisii gosa biraati. Halluun isaas baay'ee tokko namatti tola. Kanaaf minxaafa isa fakkaatu fi magaraajaa isa fakkaatu wajjin argachuu ni dandeettan jechaadha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana isa kana bitachuu barbaadan guutuun isaa meetirri takka herreega qarshii 4,950tiin gurgurama jechaadha. Akkuma Arabiyaan Majlisii jalqaba irratti ilaalle guutuu isaa meetira 12 hin barbaada yoo ta'e qarshii 59,400 yoo qopheessitan bitachuu ni dandeettani. walakkaa isa meetira 6 jechaadha qarshii 29,700 qopheessan bitachuu ni dandeettan. Kan lamaa isin barbaadan taana meetirri isaa kan dirni isaa giddu galeessa kan ta'e meetira 8 bitachuu yoo barbaadan qarshii 39,600 qopheessinan meeshicha kana bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kana sadarkaa lama qafaa baay'ee lafarra kanama waliin kaafne jechaadha. Namni kamuu jira taa'uudhaaf haalli isaa mijaawaa kan ta'e. Kanaaf qarshii kanaan qarshii 59,400 guutuu isaa bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kunis Arabiyaan Majlisii gosa biraati akkuma argaa jirtan kana minxaafii guddaa fi xiqqaa wajjinis fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf meetira 6 yoo binne minxaafii xiqqaa waliin meetira 12 yoo binne minxaafii guddaa waliin binnee itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kanaaf halluu isa fakkaatu waliin minxaafii fi maggaarajaas argachuu ni dandeenya. Arabiyaan Majlisii kana bitachuu barbaadan meetirri tokko qarshii 4,200 herreegameetii gurguramu jechaadha. Kanaaf guutuu isaa barbaadan qarshii 50,400 yoo qopheessan meetira 12 bitatan itti fayyadamuun keessatti bareechuu jireenya keessan keessa guyyaa guyyaatti geggeessu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf guutuu isaa kan meetira 12 hin barbaadan yoo ta'e meetira 6 barbaadan qarshii 25,200 qopheessitan itti fayyadamuu bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanas hin barbaadan yoo ta'e kuma jalqaba isinii kaase meetira 8 meetirri dheerinni isaa madaalawaa kan ta'e kana bitachuu barbaadan qarshii 33,000 jahan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Arabiyaan Majlisiin guyyaa har'a qabadheesin dhufe kanaan gammaa hordofaa jirtan jechaadha. Meeshaalee baay'ee tokko filatamaa fi bareedaa tokko jechaadha. Kanaafuu Arabiyaan Majlisii faarnicharii jedhameetiin beekama. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa isinii kenna iddoo itti argattanii fi lakkoofsa bilbilaa isin biraan ga'a jechaadha. Kanaaf meeshicha kun Arabiyaan Majlisii kana iddoo afuritti argachuu ni dandeettan jechaadha. Tokkoffaa Finfinnee keessatti Piyaasaa yookaan immoo Alberskoro naannoo Ataakiltaraatitti argachuu dandeettanii lammaffaa Finfinnee keessatti naannoo Beetlehem jedhamutti argachuu ni dandeettan jechaadha. Sadaffaa immoo magaalaa Shaashamannee keessatti argachuu ni dandeettanii afraffaa magaalaa Kamiseetti argachuu ni dandeettan jechaadha. Iddoo kana arfan irratti argachuu ni dandeettanii lakkoofsa bilbilaa isinii kennamuun bilbiltanii yoo jettan iddoowwan afran kana keessa iddoo isin dhiyaatu irra isiniif geeffamuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa ittiin argachuu dandeettan fuula iskiriinii irra isinii kaa dabalataan ammoo Duwwaa 9 11 12 27 70 yookaan Duwwaa 9 10 22 40 bilbiltanii yoo jettan meeshicha kana bitachuu fi gatii isaas dabalataan waa'ee information meeshaa kana isaan wajjin haasa'uu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kanuma hanga amma hordofaa turtanii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageenya keenya bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu nagaan nuuf tura.